an obbolesa Muhammad wal musammati abbaan injiran haatin jiran tarkaan fi akka islaamat itibratanu nam tokko isinin gaafatu anatu gaafat arka kennala aga hala anatu bakka keessan bu'ee humna qabuun bakka ni jiru dhaquudhaafis humna qabu turkii keessa jira naannoo inni jiru guutuun information isinii kenna ijoolleen islaamaa naannoo sana jirtan tarkaan fi feetan hotti fudhattan rabbiilleen isinin gaafatu akka maatiitti anan gafa saatii nam tokko maatii keessa isinin gaafatu jiru gumaa wayii mucaa kanaaf kafalaman jiru dhumatela kanan sin Ustaz Awwal adu batu galatoom Ustaz Awwal isni jirani Ustaz Awwal assalamu alaikum Okay, shi amma fakkeenyaaf yeroo shahaadaa nama qabsiistanii jechuudha. Shahaadaa afaan Arabiitiin mitiiree jalqaba keessin nama qabsiistanii. Okay, dhumarra afaan Oromootiin maaliif itti dabaluun barbaachise? Quraanuma keessa Oromoo isinumatu ummatumaa fi afaanuma isaanaa qabatu jettaniitu. Moo lamuun ta'uuree fakkeenyaaf ammaa shahaadaa. Gaaffii bareeda. Kada nama qabsiisuuni wanni afaan Arabiffaatiin nama qabsiifnuufi وانا فانا ربي فاتي نما قبسي بنوفي الله المستعان نما كمان تندو غير مولو ابو ربي سي رجل وانا فانا ربي فاتي نما قبسي بنوفي سنة نبي محمد عليه الصلاه والسلام نبي محمد تو صحابته ثاني اكسم الله نموت ثاني تمنن اكسيتي قبسي ثاني فكسي قبسي افان روموتي نمو وني قبسي اكس غونوفي هيكا سنة نبي محمد سأردوف نسنا كرا ثاني كان أردوف نكنا وان نتيجة وان جن كنا ثاني في بصوفي ما ندري كم أمتى أما نودي يوبر باني أفان رموتين إسكابس سودندين عربي فان إسكابس سودندين أما عربي فايو كمني كابسيفني سنة قات أمني تنجر أكني محمد كابس سنة كابسيف نجر أفان رموتين ما وني تدبلوف نمني سنها أوبتوفي وان جد إكنا نمني أفان رموتين ها أوبتو فكني فما أني يوم قرآن ويست كره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يوم سنجر يام يوم سنجر إن بيتوا تيك كاسا در كم أفان رموتين يكون كاب كتابني كون ربي على ما برابو كيسا شكين سكسة تنجر جدي أدى سيباس أكون وساني جتشو هي كشهادة نما برسيسو لما لو أمبراتينت. Okay, so suma yeroo shahaadaa sana afaan masaan dhumatee jechuudha afaan kana akkuma galuu fi fitti deebitan malee. Akkas dhumateetiin jira. Homaa rakkoon qabu. Inshallah gaafa ati gaafa ati shahaadaa qabattu afaan masaan qofaan si qabsiisa yoo ati barbaadde rakkoon qabu. Echana yeroo lama waan irra deebi'anii fi lama qabatu jedhee yaadaan ture. Lak sanii miti. Hiikaa fakkeenyaaf amma ani fakkeenya wayisii kaasa. Fakkeenyaaf ani yaa ayyuhal ladhiina aamanuu jedhee yaa warra rabbi tamantan jedhee yoon hiike quraana laman qaree jechuudha miti. Quraana jechuun isuman jalqaba yaa ayyuhal ladhiina aamanuu jedheedha. Yaa warra amantan jechuun immoo quraana osoo hin taane hiikaa quraana sanaati. Quraana kana laman irra deebi'ee qaree osoo hin taane hiikaa quraana sanaan sitti mee jechuudha akkas. Afaan fakkeenyaaf afaan Oromootiin yoo salaatuu danda'a? Eeywa waan gaarii gaafatte. Afaan Oromootiin yoo afaan Oromootiin salaatuun barbaachisaa miti. Sababbiin isaa maaliif beektaa? Nuti waan goonu kam keessatti iyyuu waan goonu kam keessatti afaan Oromoo yookaan afaan jibbamaa yookaan afaan gadi bu'aa afaan tuffatamaa jechuudha miti. Sigala nuti waan goonu kam keessatti rabbiin quraana keessatti maal nuun jedha beektaa? وفي رسول الله أسوة حسنة إلى النوج ما تسنيف جراجل دبلت الرب مالجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأن محمد الدين سند فيه أردفا جلديما وما نهاكم عنه فانتهوا وأن النراس الأول مو الرأو وما ننجل دبلت الرسول عليه السلام حديث كيست مالجل أنبيتا صلوا كما رأيتموني أصلي صلاة أكما يا أخينا متشكون سبحان الله معلومات هيسا أيوة صلوا صلاة كما رأيتموني أكو من أزيب قال له يا زانك صلوا صلاة كما رأيتموني أكو من أرجتنيتي أصلي أكاتا صلاتي أكو من أرجتن سنتي إسن اللي صلاة جرا كناف وننتي عربي فان صلاة نوف نبي محمد أكسي صلاة صحابته سانيتو نبي محمد أكسي صلاة جراني وانو إيمان يجتشا وان سنو إيمان سن وجير أولشنا كناف نمني مسلماتكو فلازم dirqama nabi Muhammad itti hidhachuu qaba waan isaan godhan isaan gochaa fi jecha keessatti illee fakkeenya keenya hidhannoo keenya kan nuti itti hidhannu isaan yoo afaan Oromootiin salaanne xiqqoo karaa isaanii kaallafnee jirra yookaan immoo irraa maqnee jirra nuti ammoo karaa isaanii faallessinaan maaliif muslima jedhamne ree muslima namni jedhamu nama isaan hin faallessinetu muslima jedhama yoo isaan faallessine immoo nuti karaa isaanii irraa maqnee jirra kanaaf wanni afaan Oromootiin hin salaatamneef salaata akkasii salaatan
isaan laallee salaan. Salaan immoo kan nama tokko qofa osoo hin taane namni hundi addunyaa guutuun akkaataa tokko salaata. Kun ammoo tokkummaa muslimootaatiif akkasumallee nabiyyiin keenya tokko ta'uu fi rabbiin keenya tokko ta'uu irratti nu akeeka. Fakkeenyaaf kadhannaa keessatti kadhannaa normaalii kadhannu keessatti an dhimma mataa kiyyaa kadhadhu boonis kadhannaa natti mannaan kadhadhuu fi abbaa kiyyaaf kadhadhu haadha kiyyaaf kadhadhu jiruu kiyyaaf kadhadhu afaan fedheen kadhadha. Afaan beeku Amaariffaan Oromiffaan waan fedheen garuu salaanni ammoo kan rabbiiti. Waan ati ajaja raawwattudha. Waan dirqamaati. Kanaaf jecha nu hundi ammallee namni waliin salaatu kun akka tokko jedhee salaata. Fakkeenyaaf namni Oromoo tokko jedhee Amaara, Tigiree fi Selxee jennee nama shan taanee bakka tokkotti salaatu yoo salaatas teenne inni tokko afaan isaatiin salaata. Inni kun afaan isaatiin salaata. Walii galuu illee hin dandeenyu, walitti hidhanneellee salaatuu hin dandeenyu. Tokko miti jechuudha. Nuti gaafa kana akkuma sabni keenya garagara ta'e amantiin keenya illee tokko miti jechuudha. Yoo ammoo hundi keenya sabaan garagara taanee akka wal fakkaataa bifa tokko wal fakkaataa yoo salaanne sabni keenya tokko ta'uu dhabaatus edaa amantiin keenya tokko nu godha. Rabbiin Quraana keessatti yeroo nu himu وجعلناكم قبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بس غرا ففان غرا غونيس أمني ما لجنن أكول بيك تنيف وان براتي في متي. الرسوداتان الركبجمان كيس النبرتي والرسوداكي يكابوجن. كناف نوتي سبان اللي غرا تانولي بيجفر يوجران اللي مسلموني تكوفي ربي تكتشف نبي تكتي أكامنو أكيكون أف نبي محمد اللي أكاتا يسالي صلاة نتسالة ناجيشو مالي أفان تكتو فتمي يوكان غريبو إيكو وكانوا البيتي بتيجي برباري. اوكي كنا كاتا نبي محمد صلاة ندمالي ساجد ربيني فيلاتي متي يجودا يعني كرا أكاتا ساني صلاة تراني كرا يسار دوفاني تو يجود. قافي بريدة. أجاجي ربي تيفي أجاجي رسوله عليه الصلاة والسلام والإنفلس ربي بسم الله شنتبي تكفى كيستي بسم الله شنتبي تكفى يصير السورة نجم جدمتي سورة نجم كيستي مال جدا ما ضل صاحبكم وما غوى إن جل النبيين كيسن ساجين كيسني أكمل لي وما ينطق عن الهوى إن جل الأرض تكرر لين دبني أكمل لي إني وما ينطق عن الهوى في الألب سارة يكلمه نفسي سارة وان في الأوفيسات دبته إن هو إلا وحي يوحى واني إني دبته هندي وانا نبيكسات تقول فيه وانا نسبر سيسي كنافو فاتبعوه جد آية براكيستي إسا أردفا إسا جل ديما دبلتان سورة حشر كيستي ربي مال جدا وما آتاكم الرسول وان رسول لي التنسيرد في وان إني إسنتي إلي فخذوه فرأتا وما نهاكم عنه وان نمو الرئيسين نووي وان الرئيسين نووي فانتهوا الراد وما جدا الراد وما جدا كنافي آية براكيستي مال جدا وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس أكأتي نموتاف الدباسة إبسطوف جتش قرآن كان سربوف نيجدا كناف نبي محمد عليه الصلاة والسلام نموتاف إبسطوف ربين قرآن سانف كن نيجتشون إسان كنافي وني إسان دبتان فالا قرآن فديسا يوكان مفالا والربين دبتو تيبت وانو ربين إسان تبيكسي قفا دبتان كنافي إسان جل ديما إسان وردفا ما جتشون. اوكي قالتهم مش أي قافي برا قبدا dhugaan ambaayisa malee nan qabayuun tureeno. gaafatti tokko. Taleesh. Fakkeenyaaf amma quraanni kun jecha rabbiiti miti abdii. Eeyyee. Okay jecha rabbiiti quraanni of danda'ee kan mataa isaa kennuu danda'a. Quraanni akkaataa shaniin hiikama. Quraanni hiiki quraanaa. Hiikkaasaa sun taane fakkeenyaaf quraanni of danda'ee kan mataa isaa yookaan immoo kennuu danda'amu hin danda'u. Fakkeenyaaf amma wanni si galuu qabu asirratti jechuudha. Quraanni kan ittiin bu'e afaan Arabiffaatiin bu'e. Afaan Arabiffaatiin bu'e. Afaan Arabiffaa immoo akkuma afaan Oromoodha, akkuma afaan biraadha seensaa fi galma qaba. Akkaataa itti hiikamu qaba. Akkaataa itti hiikamu qaba. Fakkeenyaaf afaan keenyaa miti kan inni ittiin bu'e. Si galee fakkeenyaaf Quraanni afaan Arabaatiin bu'e waan ta'eef Quraana kana sirriitti hubachuudhaaf afaan seera afaan Arabiffaa beekuudha qabda. Si galee seera afaan Arabiffaa beekuu qabda. Fakkeenyaaf si'ima. Of danda'ee hin danda'a. Garuu waan tokko jira. Fakkeenyaaf afaan Arabiffaa keessatti salaa waan jedhamu jira. Salaata jechuun kallattiidhaan salaatamu. Gaba biraatiin immoo hiikaa maal jedhu qaba? Du'aayii hiikaa kadhannaati. Salaata jechuun kadhannaadha. Hiikaa dabalataa moo maal qaba? Faaruu jechuudha. Faaruu qaba. طيب أتي جلستيتم أيو هي كوان كنا إن بيكني صلاة جنان بقى صلاة جنان فكنا فربيني إن الله يصلي إن الله وملائكته يصلون إرجع ربيني الليل
Nabi Muhammadin infarsa kan jedhu jira Quraana keessa. Salaata jechuun immoo silaa salaata Rabbiin Allahi Nabi Muhammad irra salaata in sagada jettee hiikta yoo hiikkasaan beek. Kanaafi galmaaf seensa waan qabuuf jecha afaan biraatii waan bu'eef jecha isa kana sirriitti Quraana hubachuudhaaf afaan Arabiffaa sirriitti beekuu nama barbaachisa. Dursa Quraanni of danda'ee ni hiikama. Dabalataan ammoo Rasuulatu hiikee jira. Hadiisaan hiikama.